Ashama akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota kiyyaa guyyaa irraallee viidiyoo kan biraan walitti deebinee jirra. Guyyaa irraa kan waliin ilaallugaa dhimma ijoo hunduma keenya rakkisaa jiru irratti waliin diskas goonaa jechuudha. Egaati haalli dinagdee biyya keenyaa kun beekamaadha. Qaaleensi jireenya hammaateera. Namni hojjetatee jiraachuu dadhabee jira. Biyya keenyatti akkuma beektan isinuu beektanii namni dafqee gatii madafqa isaatii hanga isaaf ta'u hanga isaaf malu hin argatu jechuudha. Yeroo baay'ee kanaaf dargaggoonni keenya kan galaana irratti lubbuun isaanii akka malee darbu, kan bosona keessatti lubbuun isaanii bineensaan kan nyaatamanii, akka malee kan shiftootaan gudeedaman shamarroonni keenya, warroonni dhiiraa immoo akka malee yerootti waan hin taaneef aarsaa hin taane kaffalaa kan oolanii fi waan rakkoo biyya keenyaa kana keessa jirudha jechuudha. Rakkoon biyya keenyaa kun egaa beekamaadha. Afrikaa kana guutuu kan rakkisu hiyyummaadha. Hiyyummaa mo'achuuf maal gochuu qabna? Egaati hiyyummaan kun tarii dhaalaan kan dhufte ta'uu dandeessi, abboota keenya irraa kan dhaalle ta'uu dandeessi, yookiis immoo guyyaa keessa kan nutti dhufte ta'uu dandeessi. Hiyyummaa kana egaa mo'achuuf inni guddaaf inni olaanaan jalqabatti saayikoo seetaap akkas yeroon isiniin jedhu of amansiisuu qabdu jechuudha. Wanni salphaatti argamu hin jiru. Fakkeenyaaf namoonni har'a jireenya gaarii jiraatan kan argitanii baay'een isaanii abbootii isaanii utuu background isaanii qoratanii jireenya har'a isin irra jirtanii gadi jiraachaa turuu danda'u abboota isaanii. Inni egaa kun kan dhufee jijjiiramni har'a isin argitan kun kan inni dhufee hojjetaniiti jechuudha. Yookiin abbaa isaatu jooreetu jireenya amma bareedaa isin har'a keessatti nama sana ilaaltan fideefi jechuudha. Kanaaf egaa hiyyummaa yoo dhaalle dhala keenya dhaalchisuun qabu. Biyya keenya keessa teenyee jijjiiramuu ni dandeenya. Tarii biyya alaa ba'uudhaaf maallaqa gahaa argachuu dhabuu dandeenya. Biyyuma alaa baatanii fakkeenyaaf hojii argachuuf iyyuu maallaqi gaafatamaa jiru beekamaadha. Baay'ee ulfaataadha. Ejentiin shawwadee kan namarraa nyaata. Waan hedduutu jira koostii hedduu gaafata. Innaa biyya keenya keessa teenyee akkamittiin jijjiiramuu dandeenya? Akkamittiin biyya keenya keessa teenyee doolaara argachuu dandeenya? Kan jedhu waliin ilaalla. Namoonni baay'een egaa furtuun kun jalaa dhokattee jirti. Anaan dabalatee jechuudha. Biyya keenya keessa ta'anii doolaaraan qacaramuun ni danda'ama. Doolaaraan ramadamuun, doolaaraa nyaachuun ni danda'ama. Maallaqa hanga yaadniin ol hojjechuun ni danda'ama. Garuu salphaa miti. Yeroo baay'ee egaa sooshaal miidiyaa kana irratti yuutuubii irratti ta'u, tiiktookii irratti ta'u namoonni yeroo waa'ee dhimma hojii onlaayinii kana wajjin wal qabatu waan hedduu yeroo odeessan ni argina. Garuu wanta sana gaafa yaallu immoo baay'ee nutti ulfaata jechuudha. Akka isaan jedhan irraa adda ta'e nutti argama jechuudha. Dhugumattuu sooshaal miidiyaa irratti waan arginuu fi wanni lafatti hojjetamu adda addummaa guddaa qaba. Sooshaal miidiyaa irratti babbareechanii nutti himu jechuudha. Rakkina inni qabu hundumaa yoo nutti himanii viidiyoo sana ilaallee waan xumuruu hin dandeenyee fi babbareechanii miidhagsanii sooshaal miidiyaa irratti kan nutti himan. Kanaaf egaa rakkoo inni qabnu inni guddaaf olaanaanii har'a facaafnetu bor ija isaarraa cirachuu deemna jechuudha. Rakkoon guddaan milkaa'uu dhabuu keenya har'a facaasneetuti bor ija isaarraa cirachuu deemna jechuudha. Kun immoo gaariyaalitii warri lafarra jirutti iyyuu waan yaadamnedha. Gabareen takka yookiis qotee bulaan takka har'a sanyii facaasee bor ganama ija isaarraa cirachuun deemu. Bor ganama yoo wanti sanyii facee sana bal'eessaa jiru, wanni sanyii facee sana funaanaa jiru yoo jiraate wayii simbirri yoo funaanaa jirte simbirra irraa eeguu deema malee borumta ija isaarraa cirachuu hin deemu. Even ji'a takka lama booddee iyyuu maal gochaa itti kotkotaa, aramaa, itti soqaa, kunuunsaa waan wanni sana balleessu irraa eegaatiti san booddee yeroon booddee firii isaarraa argata. Kanaaf egaa fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa kana eegalaa jedhee numtuu isinitti himeen ture. Yuutuubii eegalaa, tiiktookii eegalaa, minaamin jedhee isinitti himeen ture. Yuutuubii, tiiktookii eegaltanii fakkeenyaaf viidiyoo lamaan sadan tokko ijoolleen aplood godhaniitu naagame abbuu baakini nan dadhabe yaaleen dadhabeeru. Yaalanii dadhabuu jechuun kana miti obboloo tokko. Amma fakkeenyaaf amma barataa yaala fayyaa akkan ta'e isinitti himeen jira. Olmoosti waggaa 12 da'uu jira, waggaa 18 yuunivarsiitii keessa jira. Argitanii waggaa 18 yuunivarsiitii keessa ta'uu jechuun amma sa'aatii kanatti utuu niisee galee wanti akka wasin nama tokko bakka waasii mana minaa ta'u tokko jiru jechuudha. Mootummaa waan takka mucaan kun dadhabeera jedhee waan tokko waan godhu qabu dhugaan isinitti hima. Joormaan waggaa 18 guutuun kan tuun taane laayisensii kan qabaannetti gatiin qabu jechuudha. Barachuun koo gatiin qabu. Hojjechuu hin danda'u jechuudha. Yoo ogummaa qabaadhe ogummaa sana hojjechuu hin danda'u. Argitanii namni waggaa manaa kana iyyuu aarsaa kaffala waan tokko bira ga'uudhaaf. Waggaa 18 kana birrii takka argadhee beekaa? Maatii gootu koostii na godhanii barachaa jiran. Wanti argachuuf
Innaas immoo guyyaa takka lama bicha yaaltanii guyyaa takka lama bicha mokkortanii san booddee abdii kutachuu jechuun waan yaadamneedha jechuudha. Kanaaf YouTubein nama nyaachisa, TikTokin nama nyaachisa, hojjedha. Utuu abdiin kutatin itti fufiinsan consistently hojjedha. Yoomiyyuu haa ta'u yoomii jechuudha dhugaan isinitti himaa isinii kaffala isin hin qaanessu. Isin garuu sirriitti seera isaa eeddanii yeroodhaan nuffii takka malee hojjettanii isin hin qaanessu isinii kaffala. Kanaaf egaa obboloota opportunity guddaa qabna nuti. Amma ani as taa'ee barataa yaala fayyaa kan ta'e isinitti meera yeroo kan hin qabne isinitti meeraan YouTubein waggaa takka dura eegale nan qaba. Waa'ee kanaan dura viidiyoo kan biraatti illee odeesseen ture. YouTubein waggaa takka dura eegale sun doolaara naa hojjechuudha eegalee jira. Barataa ta'e doolaara naa kaffalamuu eegalee jira. Argitanii ni danda'ama obboloota ko. Garuu baay'ee keenya jalaa karaa isaa dhokatee jira. Ijoolleen keenya baay'een eebbifamanii manatti galanii mana bira haalli mijachuu didee haalli siyaasa biyya keenyaa rakkisaa ta'e keessumaa kan Oromiyaa immoo adda. Iyyuu magaalaa deemanii manni kiraayin ulfaataadha. Waan nyaatanii bulan ulfaataadha. Waan uffatanii jiraatan ulfaataadha. Kan siraan hojjettee iyyuu hojii nama hojjettee iyyuu hanga si barbaachisu hanga dadhabbii keetiin argattu. Harkaa gara afaaniidha jireenyi. Kanaaf egaa haalli barattoonni haalli namoonni keenya keessa jiran baay'ee haala ulfaataa baay'ee nama gaddisiisu keessa jiru jechuudha. Kanaaf egaa obboloota koo dhugaan isinitti himaa sooshaal miidiyaa kana sirriitti yeroon isiniin jedhu bilbila ni qabdu bilbiluma qabdan saniin eegala. Bilbiluma harka keessan irra jiruun eegala. Zimeedhaa matii waama laayifii jireenya keessan guyyaa viidiyoo waraabaati gadhiisa. Waan guyyaatti lalagaa ooltan waan biraa dhiistan miimooriillee isinii ta'a. Akkuma itti waaqayyoo seenaa keessan jijjiiruun illee beektan. Namoonni tokko itti yaadanii viidiyoon isaanii kan vaayiraalii bu'u. Osoo itti yaadin viidiyoo hojjetanii viidiyoon isaanii vaayiraalii ba'e bakka carraan namni ni eegne kan isaan qaqqabu osoo itti yaadin namoonni hedduun. Kanaaf egaa yaa obboloota ko hojii onlaayinii hedduutu jiru. Hojiin sun garuu hojjechuudhaaf obsa guddaa nama gaafata. Obsa guddaa nama gaafata jechuudha. Inni guddaa olaanaanii tokko obsa qabaadhaa, konsistensii qabaadhaa, sooshaal miidiyaa kana eegala, tiiktookii eegala, yuutuubii eegala. Yuutuubiin zariin kee akkasii, amalli kee akkasii, ati umuriin kee akkasii, qooqi kee hin bareedu maal isin hin jiru? Isin yoo nama of hin daangessine alatti namni isin daangessu hin jiru. Kanaaf gaafa yuutuubii kana fi tiiktookii kana viidiyoo hojjechaa gaafa deemtan, yuutuubii kee fecha viidiyoo hojjechaa gaafa deemtan jechuudha. Irraa jalaan waa babbaraa deemtu. Irraa jalaan hojii onlaayinii kan biroo hedduutu jiru. Jalqabatti zimee deema isinitti ni jedhee malee isinii galuu dhiisuu waan danda'u. Irraa jalaan wanta wayii babbaraa deemtu jechuudha. San booddee iddoo ofii keessan iddoo wayii of argitu jechuudha. Kanaaf egaa gaafa sooshaal miidiyaa kana fayyadamtanii cal jettanii kolfitanii bashannantanii bahuuf bichaa hin fayyadaminaa. Maallaqa irraa hojjetamaa jira. Viidiyoon isin bashannansiisu isin ilaalaa jirtan suni isin yeroo laattanii isin yeroo keessan guddaniittu maallaqa keessan guddaniittu viidiyoo sanarraa namichi maal hojjechaa jira? Maallaqa hojjechaa jira. Argitanii? Kanaaf egaa isinis hojjechuu dandeessu waan isin daangessu hin jiru. Bakka kanaaf obboloota tokko kan isin hin jiru jiruu keessanitti fayyadamaa. Maatiin keessan isinitti dadhabee isin barsiisee isin eegaa dhuma nama yaaddessa. Haalli nageenya hin jiru garuu bakka haaluma keessa jirtan ta'e keessa taa'atii yaala. Gaafa viidiyoo ediitingii fakkeenyaaf yuutuubii keessaniif jecha viidiyoo ediitingii qaqqabaa deemtu. Tambineelii yuutuubii keessanitti hojjechuuf jecha giraafik dizaayinii kana qaqqabaa deemtu. Kana keessa giraafik dizaayiniin tiyyuu hojii mataa isaa danda'eera. Viidiyoo ediitingii hojii mataa isaa danda'eera. Firiilaansari taatanii as teessanii biyya alaatti faranjii hojjechuu dandeessu. Faranjiin yeroo hin qabdu yeroo waan hin qabneef nama viidiyoo waraabdeetuuti viidiyoo ishee waraabde sana nama ediitii godhuuf barbaadde. Firiilaansari taatanii as teessanii biyya alaatti salamtanii ittiin hojjechuu dandeessu. Waan firiilaansari, waan appoorkii, waan faayibarii minaaminii isinii galuu dhiisuu danda'a. Jalqaba kanatti yoon isinitti odeesse. Appoorkii faayibarii minaaminii jechuun as teessanii biyya alaatti qaxaramtanii hojjechuu. Firiilaansari jechuun as teessanii biyya alaatti hojjechuu jechuudha. Viidiyoo ediitingii ta'uu danda'a. Waan hojii hedduutu jira. Tiraansileetarii taatanii hojjechuu dandeessu. Nama hedduudhaa fi karaatu hin galleef. Nama karaa qabsiisutu dhibe malee namoonni hedduun taalentii ajaa'ibaa baataniiti kan taa'aa jiran. Taalentii isaanii sana ofirratti hin barre garuu. Kanaaf obboloota tokko kan isin jedhu yaala sossoqosaa iddoo jirtanitti sochii eegalaa isin jira. Iddoo tokko hin geenya hiyyummaan hima wannaa jireenya barbaadnu tokko, makiinaa barbaadnu tokko, uffata barbaadnu tokko, nyaata barbaadnu tokko inuma bira geenya. Inni guddaa olaanaan garuu dafqaa hojjedhaa gadi jechuu bara. Waan xiqqoo irraa ka'uu bara.
kallattii maan abbuqqadhee nyaadhaan hudhee mana majjeessa jedhama wanta kana yeroo baay'ee yeroo hedduun fayyadama jecha kana kallattii maan waan guddaa harkaan qabachuu yaadina tokko jedhaati lama ta'a lama jedha nama gajjedhaati nama jala jedhaati waa bara san booddee gaafa waan tokko bartanii jettanii isin nama kan biraaf eebbataatu jechuudha. Kanaaf egaa viidiyoo guyyaa irratti hanga ta'e waan ta'e wayii hindi waan xiqqoo ishee isin keessa waan ta'e wayii kaayera yaada. Gaaffii waan isinitti ta'u yoo jiraatte karaa koomentii na beeksisa. Hanga ammaatti na wajjin turtanii immoo viidiyoo kana like subscribe kan hin goone yoo jiraattan like subscribe gochuun na jajjabeessa waan na wajjin turtaniif guddaa galatooma.